Akkam jirtu nagaa jirtu nagaadhaa maatii yuutuubii Dammadamuu kan taatan hundumtinuu guyyaa har'aa baga nagaan gara viidiyoo keenya hordofuutti dhuftaniitiin jedha. Akkasumas egaa duraan dursa warrumti haaraa har'a gara viidiyoo kanaatti dhuftan immoo dursitanii viidiyoo kana dhaggeeffachuu otoo hin eegaliin dura viidiyoo kana maatii ta'uudhaaf Dammadamuu yuutuubiif maatii ta'uudhaatii fi sabiskiraayib gochuun akka maatii yuutuubii keenyaa taatanii gara fuulduraatti ergaa haaraa fi ergaalee bareechisoo ta'an barbaachisoo ta'an akkasii dabarsinu akka argattaniif sabiskiraayib gochuun gahee keessan haa ta'u isiniin jedha. Har'a immoo waan bareedaa isiniif qabadheetaniin dhufeerra. Kanaafuu Dammadamuun damma qabatee isinii dhufeerra waan ta'eef damma kana argachuutiif immoo akkuma isiniif jedhe sabiskiraayib gochuun akka hin daganneetiif ammas irra deebi'eetaniin isin yaadachiisuu barbaada. Kanaafuu barbaadaa hin argattu kan jedhu sagalee Waaqayyoo keessaatii ergaa isiniif dabarsa. Mee nan dubbisa dursa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 fi 8 irraa isiniif dubbisa. Kadhadhaa hin argattu, barbaadaa isiniif kennama. Balbala rukutaa, balbalichis isiniif hin banama. Kan kadhate hundinuu hin kennamaa fi kan barbaade hundumtuu hin argataa, kan balbala rukute hundumaafis hin banamaa fi jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 fi 8 irraati jechuudha kan inni jedhu. Barbaadaa, kadhadhaa isiniif kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan barbaade hundumtinuu hin argata. Kan balbala rukute hundumaafuu hin banama. Kan kadhate hundumaatiifuu hin kennamaa jedha. Maal jechuudha laata? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursee kana kan inni bartoota isaatti kana dubbatee fi maaliif? Mee haa dhaggeeffannu hanga dhufu. Egaa faarfannaa ce'umsaa kanaatiin ceenee jirra. Waaqa guddaa kan qabnu hundumtinuu akka nuti hin leeyyaane akka nuti hin qaanofne waaqa jabaa akkasiiti qabna. Kana biratti dabalataan immoo kadhadhaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banamaa. Akkasumas immoo barbaadaa hin argattu, kan barbaade hunduun argataa, kan balbala rukute hundumaafuu balbalichi hin banama jedhama. Kana amantiidhaan yoo fudhanneef dhuguma innuuf ta'a. Garuu kana biratti maal gochuutu nuuf ta'a? Maali kan nurraa barbaachisu? Mee barbaadaa jechuun maal inni? Kadhadhaa jechuunis maal kadhanna laata? Waaqayyoon kan kadhachuun nurraa barbaachisu isa kami? Kan nuti immoo hojjennee kaanee eebba Waaqayyoo barbaannu immoo isa kami kan jedhu har'a ergaa kana isiniif qabadheetaniin dhufeerra jechaadha. Kanaatiifuu hanga dhumaatti na hordofaan affeerraa kooti. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 20 lakkoofsa 13 irraatii akkas jedha. Hiyyeessi akka hin taaneef hirriba hin jaallatiin, ija kee bani biddeen nyaattee quuftaa jedha. Macaafni fakkeenyaa boqonnaa 20 lakkoofsa 13 kun keessumaa bara ammaa kana keessa kan jirru biyyoota Afrikaa hundumaatiif kan hojjetudha jechuudha. Biyyoonni guddatanillee baay'ee guddataniiru, ofii isaaniin hojjetanii kan hundumtinuu kan hojjetu kompiitaraanii, kan hojjetan maashinaanii waan adda addaatiin innumtuu immoo humna namaa barbaada. Ajaja namaa malee hojjechuu hin danda'u jechuudha. Biyyi Afrikaa immoo baay'een keenya hojiitti hin amannu. Hojjennee argachuutti hin amannu. Keessumaa akka Itoophiyaatti yoo fudhannee ilaalle jechaadha. Kan nuti itti amannu karaa qaxxaamuraa otoo argannee, kallattiidhaanis immoo kan nama badhaasu otoo jiraate otoo argannee kan akkasiidha barbaanna. Inni akkasii kun immoo har'a wangeelli keenya kun kanarraatii
guddaa kan ta'eetiin nu gorsa. Hiyyeessa akka hin taaneef hirriba hin jaallatiin jedha. Hirribni hiyyummaa akka inni harkisu, hirribni dhukkuba akka inni harkisee nutti fidu, hirribni dadhabinaa fi harka namaa kajeeluu akka inni nutti fidu nutti hima. Halkaniin ka'anii hojjechuun, halkan guyyaa karoorsanii hojii keessa of gashuun garuu hirriyyummaa keessaatii nu baasee gara badhaadhinaatti akka inni nu fidu nu agarsiisa jechuudha. Guddachuu barbaadde, jireenyi kee akka fooyya'u yoo barbaadi jechuun kun wangeelichi isa kana jechuudha. Kan barbaade hundumaafuu hin kennama, hin argata. Balbalicha kan rukute hundumtinuu hin banamaafi jedha. Balbalichi inni tokko laphee kee ta'uu danda'a. Laphee kee kana Waaqayyootiif bani, Waaqayyotti kenni. Laphee kee Waaqayyotti kennitee waan hojjechuu qansirraa eegamu hundumaa immoo yoo hojjette hin sii kennama. Yeroo kanarratti toshis hin danda'u. Xinqolaan hin danda'u. Hafuurri hamaan sitti ajajamee hojii kee akka inni gufatu si gochuu hin danda'u. Hojiin kee akka inni milkaa'uutii fi gaheen ati Waaqayyo faana walitti dhufeenya ati qabdu murteessaadha. Waaqayyo faana walitti dhufeenya qabda yoo taate hojii kee hojjechaa, balbala Waaqayyo rukuchaa, akkasumas immoo hirriba kana hirribni isaa yeroo qaba. Macaafni fakkeenyaa boqonnaa 3 akkas jedhama. Yeroo darbee viidiyoos ni ibseetaniin ture. Yeroo qaba hundumti isaayyuu, rafuun yeroo qaba, hojjechuun yeroo qaba, dhalachuun yeroo qaba, waan hundumtinuu yeroo isaa eegeetudha. Hirribni yeroo itti nama barbaachisu jira. Hirribni hin barbaachisu jechuu miti. Haa ta'uutii garuu yeroo keenya qabnu keessaatii irri caalaansaa hirribatti dabarsuu dhiifnee irra caalaasaa hojiitti yoo dabarsine inni kuni balbalicha hojii, balbalicha qoofnee ittiin jiraachuu, buluu sana rukuchaa jiraachuu keenya agarsiisa jechuudha. Akkasumas macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 11 irraa akkasumas isiniin dubbisa ammas. Hiyyummaan akka saamtota dhabuunis akka nama meeshaa waraanaa hidhatee jiru sitti dhufa jedha. Hiyyummaan akka saamtota dhabuunis akka nama meeshaa waraanaa hidhatee jiru sitti dhufa jedha. Kun egaa hiyyummaan akka saamtonni otoo ati hin beekin sitti dhufaniitu si saamu. Yoo dhabde namni meeshaa hidhatee dhufu, meeshaa hidhatee jira, waan hundumaan of guutee jira, akka barbaadetti sirkuchuu danda'a, gara barbaadetti si ajajuu danda'a. Dhabummaanis akkasuma jechuudha. Akka nama meeshaa hidhatee jiru sitti duula jedha. Hin sitti duula jedha. Hiyyummaan kanaafuu jalaa bahuudhaatiin maal nu barbaachisa jechuudha. Sagaleen kun kan nutti dubbatu inni macaafa fakkeenyaa boqonnaa 20 lakkoofsa 13 hiyyeessa akka hin taaneef hirriba hin jaallatiin jedha. Hojjedhu jedha. Kan hojjete hundumaatiif hin kennama. Kan hojjete hundumtinuu hin argata. Kan hojjete hundumtinuu hin eebbifama. Macaafa fakkeenyaa kana keessaatii kan dubbatu tokko maal jedha? Maallaqni yookiis horiin karaa saamichaan dhufe, karaa hannaan dhufe hin dhamdhama, hin midhaadha. Boonni isaa garuu badisa jedha. Hannaan yoo walitti qabde dhumni isaa badisa. Gowwoomsuudhaan maallaqa walitti qabatte dhumni isaa badisa. Dafqa keetiin dafqitee hirriba dhabdee hojjettee yoo argite garuu suuta walitti qabamee kuufamee siifis dhala keetiifis hin taa'a. Sirra darbee dhala keetiifuu hin taa'a. Macaafa Ermiyaas keessaatii kan dubbates akkasuma maallaqni suuta horiin suuta walitti kuufamte suuta guddachaa deemti. Saamichaan kan walitti qabame garuu akka gogorrii lafa duwwaa hanqaaqoon hin jirre ammattee biyyoo ammattee kaatu akkasuma jechuudha. Biyyoo duwwaasaa yoo ammannee kaane hanqaaquun hin jiru taanaan wanti wicii ta'ee bahu hin jiru, wanti ijaan argamu hin jiru. Akkasumaan yeroo ishee gubdi achirratti jechuudha. Akkasumaan yeroo kee gubdi, akkasumaan bara kee gubdi, akkasumaan jireenya kee gubdi, akkasumaan maatii keellee ofii keellee badda. Ati kan namaa walitti qabdeetu kan namaatiin jiraachuudhaaf karaa qaxxaamuraa amantee deemta ta'e kun sagalee Waaqayyooti, kan koos miti, kan eenyuus miti. Kan nuti itti amanuu qabnu hojjennee argachuutti, kan nuti amanuu qabnu hirriba dhabnee hojjennee fiduutti. Halkanii guyyaa hirriba malee kan dammaqani. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 keessaatii kan inni kaasuyyuu isa kana ture. Dubartiin ogeettiin, abbaan manaan ogeessi hirriban qabani akka bidiruu immituuti. Bidiruun biyyaa gara biyyaatti ceetee halkanii guyyaa hojjettee walitti qabdee haadha manaa yoo taate abbaan manaa ishee kabaja akka inni qabu, abbaa manaa yoo ta'e immoo haati manaa isaa kabaja akka isheen qabdu. Han akkasiiti namni ogeessi jedha. Ogeessi
karaa qaxxaamuraa argachuutti hin amanu. Ogeessi hojjetanii argachuutti amana. Ogeessi hojjetanii ittiin waan qabanitti gammaduutti, hojii harka ofiitti gammaduutti amana malee waa biraatti hin amanu. Namoonni baay'een yoo dhageessu ta'e ebaluun guurtuu qaba, ebaluun akkas qaba, xenqolaa qaba. Nama hojjetee argatullee maqaa balleessuuf yeroo itti akkanatti maxxansinu qabna. Namoonni immoo muraasni isaanii immoo akkuma amma nuti jenne kana goortuu kana bitatanii hafuura hamaatiin qabeenyi iddoo tokkootii gara iddoo tokkootti akka inni kuufamu gochuutiif kan godhanis jiru. Isaan kun ni badu malee badhaadhanii jiraachuu hin danda'an. Ni badu, badisatti isaan eeggata. Qabeenyi isaanis isaanitti nafu, qabeenyi isaanii dhala isaaniitti nafu. Kan kee garuu yoo hirriba dhabdee hojjette dhala keetti sin darba, dhala kee sin dhaalchista, ofii kees itti gammaddee jiraatta. Yoo argitus qabeenyi sun hojii harka keetii waan ta'eetiif waaqa kee galateeffachaa, yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u, waan an hojjedhe naaf eebbiste, waan an hojjedhe barakaa keetti naa guutte jenneetu Waaqayyoon galateeffachuutti illee ija jabina qabna. Warri karaa qaxxaamuraa deeman kun waaqa isaanii galateeffachuutti ija jabina hin qabani. Maddi maallaqa isaanii maal akka inni ta'e waan beekaniitiif jechaadha. Waaqayyo duraa baqatu sanyii Qaayel waan ta'aniitiif. Qaayel obboleessa isaa ajjeese waan ajjeeseetiif Waaqayyo fuuldura dhaabachuu hin dandeenye. Waaqayyo fuuldura dhaabachuu hin dandeenye. Waaqayyos yeroo isa gaafatu eessa ta'e obboleessi kee hoggaan ni jiru, ani obboleessa koo eegduu isaa miti jedhe. Eegduu obboleessa koo miti ani jedhe. Yakkamtoonni akkas jedhu akka jecha Qaayel kana fayyadamaa jiru har'allee. Obboleessa isaanii obboleettii isaanii kan ajjeesaa oolanii ani eegduu isaa miti namni itti na qaxaree hin jiru jedhaniitu. Akkasitti fuula Waaqayyoo duraatti jooraa ta'aniitillee hafu. Barri kee jooraa haa ta'uu jedhe Waaqayyo Qaayeliin hin abaare. Abaarsatti isarratti joorii lafarratti jedhe. Jooraa ta'i jedhe. Baqataa ta'i jedhe. Buqaa ta'i jedhe. Maatiin isaas innis jooraa ta'anii hafanii lafarratti jechaadha. Har'a sanyiin Qaayel baay'een isaanii jooraa ta'anii kan jiran hedduutu jiru. Namni isaan baqachiisu tokkollee hin jiru. Ofumaa baqatu. Namni qajeelaan jedha. Namni qajeelaan akka ilmoolee leencaa sodaa tokko malee ciisa hirriba isaatti yoo rafullee. Jallaan garuu otoo namni san dhariin ofumaa baqatadha. Jallina isaatu isa ari'a waan ta'eetiif. Jallina isaatu isa baqachiisa. Jallina isaatu nama fuuldura akka hin dhaabanne, Waaqayyo fuuldura akka hin dhaabanne isa taasise. Karaa jallinaa yoo arganne akkasidha. Boqonnaa hin qabnu, hirriba hin qabnu. Otuma hin beekamiin immoo isuma keessaa yoo otuma cinqabnuuti immoo barittii keenya ishee gabaabduu jirtu keessatti otuma cinqabnuuti immoo ittiin immoo banna jechuudha. Kanaafuu amma naaf sinirraa kan barbaachisu Waaqayyoon barbaaduudha. Hirriba malee hojjechaa Waaqayyoon galateeffachaa. Phaawulos nama Waaqayyootiif lallabu keessaa namni beekamaan Phaawulos ture. Phaawulos yeroo itti dubbatu warra isa hordofaniitiif jechaadha. Yeroo isaan itti dubbatu kunoo nuti isin wajjin yeroo turre nama tokkoyyuu buddeena hin kadhanne, halkan hirriba dhabnee hojjechaa guyyaa sagalee Waaqayyoo lallabaa isin biratti dabarsine mitiireedha. Lallabaan wangeelaa an akka Phaawulosiin an caala namni jedhu lafa kanarra har'a jira natti hin fakkaatu natti. Phaawulos kun nama aarsaa of godhedha. Nama Kiristoosiitiif aarsaa of godhee jireenyattis, du'attis, hiyyummaattis, soorumattis hunduma isaattuu bareera. Nama hunduma isaattuu bareera ani jedhee Waaqayyoon hordofu ture. Hiyyumattis beekaadha. Dhabuuttis beekaadha. Qabaachuuttis beekaadha. Yoon qabaadhes ittiin of hin tuulu'anii, yoon dhabes immoo ittiin gadi of qabee nama fuulduratti yookiis cinqamee kadhaa namaatti hin galuudha. Dhuguma goonaa reessanyii Phaawulos kana akka Phaawulos goonaa dhuguma Kiristoosiin hordofna yoo taane kana goonaa. Ergaan koo keessumaa warra lallabaa jiran, warri barsiisaa jiran Phaawulosiin fakkaachuudha qabna. Phaawulos hojjeteetu. Fakkeenya ta'eetu, fakkeenyummaa gaarii qabaateetu wangeela lallabaa lafa kanarratti yeroo isaa dabarse. Fakkeenya isinii taane irraa hidhee warra kaaniifis har'a fakkeenya nuu ta'uu qabnaa jechuudha. Hojjennee waan hojjennee nyaachaa, waan hojjenne sanaan argachaa, kaaniifis fakkeenya ta'aa deemuudha qabna. Wangeelli dhugaan akka kanaattidha. Hojjedhu, dafqii, hirriba malee argadhuudha jedha nuun jechaa jira wangeelli kun. Fakkeenya 19 boqonnaa 19 lakkoofsa 15 irraatii akkasan jedha.
Dhibaa'ummaan hirriba ulfaataa namatti fida. Namni hojii hin jaallanne yoomiyyuu ni beela'a jedha. Dhibaa'ummaan hirriba ulfaataa namatti fida. Fakkeenya tokko siniifan kenna. Namatu haadha manaa fuudhee haati manaa isaa kun hojii hin jaallattu. Akka baadiyyaatti akka magaalaattis haa ta'u akka baadiyyaatti sinii kaasanii garuu namoonni baay'een keenya baadiyyaa keessaa guddanne waan ta'eef nama haaraan ta'u ganama boroo dubartiin qopheen ishee afshaalli ishee ganama obboroo kaatee abbaan manaa sireerra tolchiisu isheen mana keessaa waan mana jiru hundumaa qulqulleessitee buna danfistee waan nyaatamu ciree kana qopheessitee ka'e nyaadhu abbaa manaa gottee nyaachistee ijoollee ishee nyaachistee gara hojiitti bahu. Hojiin baadiyyaa guyyaa guutuma hojjetamaa oola waan ta'eef gara hojii isaanii deemu. Amma inni kun haadha manaa fuudhee fidee haati manaa ganama amma sa'aatii 3tti rafti. Abbaa manaatu ka'ee mana qulqulleessee waan hundumaa godhee gara hojiitti deemu turani. Haati argitee maali yaa mucaa haati manaa kee kun yeroo hundumaa hin rafti, yeroo hundumaa hin ribuma, ganama situ mana keessa qulqulleessa, ganama situ waan hundumaa godha, hamma yoomiittidha kuni jennaan yaa harmee koo ani waanan jedhu wallaalee mee ati immoo waan haa gorsi jedheetti maadha isaatti. Yeroo inni itti gorsu haati maal jetti? Egaa akka gootu ganama boroo nan dhufa, ganama boroo dhufeetaniin as kenni yeroo ati mana qulqulleessitu as kenni ofii koon qulqulleessan jedha. Isa booda lakkee natu qulleessa inni wal lolla nuti qaanoftee yookaan haati ta'eetii fi mee akkasaa goonuu jetti haati. Ishii jedhanii mari'atanii ganama obboroo buleessaa haati dhaqxi mana. Dhaqxee mucaan mana qulqulleessaa jira. Otoo qulqulleessaa jiruuti dhufteetu ani maal akkamitti ati harta ofii kee mee annan haraa fi dhimee nan qulqulleessaanii jetteetu harka gaafate. Lakki annan qulqulleessa, lakki nan qulqulleessa, annan qulqulleessa wal falmaa jiru lama ta'anii wallaansoo wal qabanii haatii fi mucaan jechuun. Haati manaa maal goote achi siree ishee irraa ol jettee ciisaatoo jirtu ol jettee kaate maa inni maal akkas namatti waccanii nama jeeltu dabareedhaan wal harkaa fuutanii mana kanan qulqulleessitanii jettee jedhama. Kanaafi dhibaa'ummaan an akkasiiti. Ganama hojii kee akkatti hin hojjenne godha. Guyyaa akkati hojii kee hin hojjenne godha. Hirriba keessa hirriba hoggaa'inu siree irratti rafuu qofaa miti. Gaaddisa mukaa jala taa'anii callisanii isa darbu, isa bahu, isa galu ilaaluun hirribuma. Hirriba jechuun hiikumti isaayyuu sireerra callisanii rafuu jechuu miti. Sireerra ciisanii yaaduunis jira. Sireerra ciisanii callisanii ilaaluunis jira. Isa bahu isa galu ilaaluunis jira. Muka jala ciisanii waa hunduma ilaaluunis jira. Karaarra taa'anii, dhagaarra taa'anii yookiis immoo wanta irra taa'anii yookiin immoo muka jala dhaabbatanii yookiin nama qabatanii akkasumatti callisanii hojii malee harka maratanii dhaabachaa ooluun mataansaa hirriba numtuu mataansaa hojii keessa hin jirtu waan ta'eetiif jechuudha. Dhibaa'ummaan hirriba ulfaataa namatti fida. Suusiin dhibaa'ummaa dhukkuba hamaadha. Dhukkubni hamaan kun nama keessaa bahuu qaba. Suusiin dhibaa'ummaa kun suusii xuuxuutti nama geessa. Suusii dhugaatii machaa'utti nama geessa. Suusiin dhibaa'ummaa hojii kee dhiiftee ati hojii namaa qofa teessee akkati hamachaa ooltu, maqaa namaa akkati balleessaa ooltu si taasisa. Dhukkuba hamaadha. Dhukkubni kun si keessaa bahuu qaba. Dhukkubni kun na keessaa bahuu qaba, sin keessaa bahuu qaba. Sagaleen Waaqayyoo isa kanadha nutti himaa jira. Dhukkubni dhibaa'ummaan kun dhibee hamaa akka inni ta'e, dhibee nama balleessu, dhibee beelatti nama fidu, dhibee gadadootti nama geessu, dhibee hiyyummaa gadheetti nama geessu isa nutti fida. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10:4 harki dhibaa'aan rakkataa nama taasifti. Harki cimee hojjetu garuu badhaadhina fida jedha. Harki dhibaa'ummaan rakkataa nama taasisa. Hin dhiboofta taanaan harki yeroo hundumaa maratee taa'u rakkataa nama taasisa. Dogoggoruun qabnu asirratti jalqaba yeroon isiniif dubbise kadhadhaa hin argattu.
balbala rukutaa isiniif hin banama. Barbaadaa hin argattu dhiira. Kadhannaan nu barbaachisa. Amantiin nu barbaachisa. Amantii hin qabnu taanaan hin jedha. Macaafa Yohaannis boqonnaa 3 keessatti Kiristoos ilma Waaqayyoo kan ta'e kan amane hundumtinuu isaaf akka inni gara biyya lafaa kanatti dhufe. Dhala namaa hundumaatiif gara biyya lafaa kanatti dhufe akka inni fannifame, akka inni du'e, du'aa akka inni ka'e. Dhalli namaa hundumtinuu akka inni hin banneef, jireenya bara baraa akka inni qabaatuuf. Yesus ilmi Waaqayyoo gara biyya lafaatti dhufuusaa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti hin dubbata. Gara biyya lafaatti dhufuunsaa dhalli namaa araara akka argatuuf, akka fayyuuf. Sababa Addaamiitiin abaaramee jannata keessaa inni ba'e, deebi'ee karaa Kiristoos immoo gara jannataatti akka inni galuuf namaa fi Waaqayyo gidduu dhaabbachuuf araarsituu ta'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti dhufuusaa nutti dubbata. Kana faana wal qabatee immoo dhalli namaa kamiyyuu hojjetee akka inni argatu macaafuma kana keessatti macaafa seera uumamaa keessatti dubbateera. Yeroo abaarame Addaamiif Hewwaan dafqa fuula keetiin nyaadhu jedha. Sababa keerraan kan ka'e lafti kun kan abaaramte haa taatu jedhee dubbateera. Lafti kun abaaramtee jirti. Qoraattii akka isheen biqilchitu, kosorroo akka isheen biqilchitu, dhalli namaa dafqa isaatiin akka inni nyaatu. Namni kun biyyoodha, biyyoorraatti uumame, biyyoottis akka inni deebi'u achi keessatti kaa'amee jira. Hojjechuun hin barbaachisu taanaan har'a fooniin du'uun hin barbaachisu jechuudha. Karaa gara biraa akka taphanna yoo ta'e. Dafqa fuula keetiin nyaadhu. Ati biyyoodha, gara biyyootti immoo hin deebitaa. Hanga biyyootti deebitutti immoo dafqitee nyaachuudha qabda. Dhamaatee nyaachuu qabda. Handhama'aa jiru har'a dhala namaa qofaa miti. Bineensa bosonaa yoo ilaalle dhama'aniitu kan isaan bulaa jiran. Wal'aansoo keessa oolu. Mee naashinaal ji'oogiraafii mee hordofaame? Leenci akkamittiin akka inni gafarsa qabatu, naachi immoo deebisee warra kaan bineensota akkamitti akka inni adamsu, adamoo keessa oolu jiraachuuf jechuudha. Jiraachuuf jecha adamoo keessa oolu guyyaa isaanii guutuu, bara isaanii guutuu. Leenci yoo bineensa baay'ee fiigu yoo argee akka malee faana fiigee ofiis dadhabee bineensa nyaachuuf ka'e sanas dadhabsiiseetu dhumarratti injifatee nyaata. Yoo injifatee nyaachuudhaa baate jiraachuu hin danda'u. Inni injifate sun nyaachuudha qaba. Akkasitti kan isaan jiraatan. Simbirroota waaqaa ilaalaa. Hin dadhabanii, hin haamanii, gombisaatti hin galchanii, kan Waaqayyo abbaan isaanii isaan nyaachise nyaatu, isaan jiraatudha. Simbirroonni waaqaa kun kan waan isaan nyaachise nyaatu malee akkasumatti godoo isaanii keessa taa'anii harka waaqaa eegu jechuu miti. Balalanii bara iddoo tokkootti gara iddoo tokkotti fiiganii biqiltuun garaagaraa, ijji mukaa garaagaraa iddoonni jiru dhaqanii barbaadanii funaannataniitu nyaatu. Dhala isaaniillee ishee godoo ishee keessatti kaa'anii deemanillee hanqaaquu keessaa ishee baate wiciillee achii fidaniitu deebisanii dhala isaaniillee nyaachisanii jiraachisanii guddisu. Bineensi akkasiin. Macaafni fakkeenyaa kan inni fakkeenya kaase goondaa ilaalaa'edha. Goondaan ilbiisa, gosa ilbiisaa keessaa tokko. Garuu seera qabeessa godhatee, toora godhatee deemee bona waan isa barbaachisu walitti qabatee ganna immoo yaaddoo tokko malee rooba keessachi ba'uun hin barbaachisu nyaateetu of jiraachisaadha. Kanniisa fakkeenya nuuf kenneera. Kanniisni gosa ilbiisaa keessaa tokko, insectis. Gosa ilbiisaati. Garuu namaatii olitti yaaddee hojjetti. Kanniisni seera mataa isaanii ittiin bulan qabu. Gosa baay'eetu jira kanniisa keessa. Kan waardiyaa ta'ee gaaguricha diina irraa eegu, kaan immoo hojjetaa ta'ee fagootii kan dhaqee nyaata adda addaa fidu. Damma nuti har'a kanniisa jalaa fudhannee nyaannu kun namaaf haa ta'u jettee miti kanniisni kan isheen hojjette. Ofiif qopheeffatteetu nyaatti. Ofiif inni isheen qopheeffatte kun namaaf immoo bu'aa ta'eetu jira. Ilbiisonni illee akkasitti hojjetaniitu soorata isaanii qopheeffatu. Goondaan akkasi, korophisni akkasi. Kanniisni akkasi. Kaanis bineensonni gurguddaanis bineensonni xixiqqoonis soorata isaaniif kan isaan barbaachisu dhama'uu qofaatiin malee taa'uudhaan akka hin taane Waaqayyo isaaniin uumeera. Isaan sababa keenyaatiif abaaramanii, sababa keenyaatiif cubbutti biyyi lafaa kun waan abaaramteetiif dhama'anii nyaachuun dafqanii argachuun barbaachise. Walii isaanii akka isaan adamsanii wal nyaatan kan inni barbaachisee fi kanaaf.
Kanaafuu macaafni fakkeenyaa boqonnaa 10:4 kun harki dhibaa'aan rakkataa nama taasifti. Yoo dhiboofnee ciifnee akkasumatti harka Waaqayyoo yoo eegne rakkataa nu taasisa. Fakkeenya isiniin kenna ammas. Namatu maatii tokkotu jiru. Isa dhugaadha. Fakkeenya tun taane jechuudha. Hanuma haqarratti hundaa'e. Mucaan otoo deemuu mucaa mismaarri waraane. Mismaarri dhukkuba akkamii fiduu danda'a? Namatti hin ergin Waaqayyo malee mismaarri nama waraane jennaan atattamaan antibiyootikii yookiin immoo kan teetaanusiif ta'u qoricha teetaanusiin fudhannu yoo taane dhukkuba hamaa namarraa fidaa jechaadha. Mucaan kun dhukkuba mismaarri waraane maatiin kun amantootadha. Amantoota Waaqayyooti. Mismaarri inni waraane kun suuta miila mucaa nyaachaa deemuu jalqabe. Namni beeku mana isaanii dhaqee mucaa kana mana yaalaa geessaa lakkii teetaanusii ta'uu danda'a. Geessaa mana yaalaa dhaniitu itti himu. Otuma buna dhuganii ollaan wal faana jechaan. Yesuus jira. Yesuus fayyisaadha. Yesuus gooftaadha waan ta'eetiif hin barbaachisu mana yaalaa geessuunii jedhan. Ishikaa jedhanii callisanii numa taa'anii suuta teetaanusii nyaachaa dhaqee dhukkubni isaa jilba darbe. Gaafa jilba darbu teetaanusiin namaaf dhumate jechuudha. Gaafa mucaan baay'ee cinqamu mana yaalaa as geessu achi geessu jilbatti gaditti yoo citee otoo jilbaa gadi ta'e achumatti kutanii fayyuu hin danda'ama ture. Jilba ol darbeera. Homaa gochuun hin danda'amne. Mucaan waggaan finne hin du'e. Yesuus gooftaadha sirriidha. Gooftummaa isaatti eenyuyyuu hin amana. Seexannuun hin amanti. Gooftummaa isaatti amannee akkuma gooftaan keenya guyyaa 40 halkan 40 soomee seexanni isa qore. Dhagaa kana daabbootti jijjiiriitii nyaadhu ilma Waaqayyoo yoo taatee fi sii ta'aa jedhe. Qorumsa seexanaati kun. Kan inni soome kaayyoonsaa kaayyoo qaba. Maaliif akka soome qaba? Seexannis maaliif akka gaafate qaba? Dhagaatti sana daabbootti jijjiiree fayyadamuus danda'a. Qurxummii 2 fi biddeen 5 nama 5,000 ol kan nyaachise of nyaachisuun dadhabuun gooftaan. Waan namarraa eegamu namni gochuu qaba. Waan namarraa eegamu, waan namarraa barbaachisu gochuun barbaachisaa waan ta'eetiif kana godhe. Akkas taanaan manni yaalaa addunyaarra jiru kun cufamuu qaba ture. Otoo Waaqayyumaan eegnee waan hundumaa, waan dhukkubsannu hundumaatti Waaqayyumaan eeguun barbaachisa ta'e addunyaa kanarra kan jiru hospitaalli hundumtinu cufamuudha qaba. Maaliif kadhannee fi fayyisuu dandeenya waan taaneetiif jechuudha. Of dagachuu hin qabnu kanarratti, of goomsuu hin qabnu. Waan narraa eegamu gochuu hin qaba. Na dhukkube jennaan Waaqayyoon dursee kadhachuun barbaachisaadha. Dursinee waan gootan hundumaa maqaa Waaqayyootiin godhaadha. Maqaa Waaqayyootiin kadhachuu qabna. Maqaa Waaqayyootiin erga kadhannee immoo mana yaalaa geessuunis cubbuu miti. Cubbuu miti. Amantii dhabuus miti. Amantii otuma qabaniiti. Kanaaf harki Waaqayyoo bal'aadha. Waan nuti goone nuuf fayyisa. Yoo qoricha fayyadamne qoricha sana qoricha nuuf godha. Inni hin goone taanaan hospitaala keessa ciisanii du'uu nu jira. Harka otuma hospitaala keessa ciisanii an du'an iyyuu jiru. Harki Waaqayyoo ankee gaheera, umuriin kee barri kee gaheera jedhee dubbateera taanaan waan himu. Garuu gaabbii keessa akkan hin galleef Waaqayyottis akka hin mufanneef dursee Waaqayyoon kadhadhee kanarraa eegamu mana yaalaa geessee kanarraa eegamu waan hundumaa gochuun qaba. Eeliyaas zayitii xiqqoo tokko daakuu xiqqoo tokkoon dubartii gaalamoota qophaa jiraattu bira waggaa gara ji'a 6 ol taa'eera. Innumti eebbifaminaan wanta ati qabdu sana sii eebbisuu danda'a. Yoo qonne maasii keenya nuu eebbisuu danda'a. Loon keenya lakkuu akka isheen dhaltu, lakkuu dhalte akka isaan horan, akka isaan baay'atan nuu gochuu danda'a. Loon yoo bituu dandeenye garuu loon bitee nuu fiduu hin danda'u. Maasii keenya hin qonnu yoo ta'e sangaarratti camadee nuu qotuu hin danda'u. Waaqayyo waan nuti goone, waan nuti dafqine, waanuma xiqqoo sana nuu eebbisuu ni danda'a. Eebba isaatti dhangalaasuu danda'a. Hojii harka keenyaati waan ta'eef. Waaqayyoon amanachuunis kanaaf nu barbaachise. Waan nuti hojjennu akka eebbifamuuf. Jireenyi koo akka eebbifamuuf, hafuurri koo akka eebbifamuuf, hafuurri Waaqayyoo yeroo hundaa nagaa akkanaaf kennuuf, gammachuu akkanaaf kennuuf, mucaan dhalatti akkanaa guddattuuf, akka eebbifamnuutiif kanaaf nu barbaachise Waaqayyoon qabaachiinu.
nuti eebbifamootadha taana. Nuti dhaaltotadha ijoollee waaqayyootiin. Ijoolleen waaqayyoo waan hundumaa harkaa qabu. Waan hundumaa yoo qonnee eebba qaba. Xinqolaadhaan itti hojjetamee nu jalaatii wanti saamamu tokkollee hin jiru. Waan nuti binne yoo naganna taane waan nuti daldallu hundumtuu naganni keenya eebba qaba. Maallaqni kiisii keenya keessa jiru eebba qaba. Lafa nuti teenyu eebba qaba. Iddoon ati teessu eebba qaba. Iddoon ati jiraattu eebba qaba. Sodomiif Gomoraanii sababa Looxiitii fi achiitii Loox achi keessa Loox qofa argatee achi keessaa Waaqayyo sana jalaatti akka inni ba'u godheen ibidda jalaatti. Ibidda jalaatti akka itti baatu si godhaamu Waaqayyo. Waaqayyoon qabaachuun kanaaf nu gargaara jechuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 24 lakkoofsa 30 hanga 34ti. Maasiin nama dhibaa qoraattiif kosorruu keessatti dagaagaa jedha. Namni dhibaan aramaan keessaan buqqifamu. Coqorsi keessatti dagaagee jira. Tuufoon kosorruun keessatti dagaageetu jira. Dhibaa dhoote. Kosorruu fi qoraattiin kan keessatti dagaagee jiru immoo midhaan baasuu hin danda'u. Ija midhaanii keessaa arguu hin dandeessu. Akkasiin gooftaan yeroo harbuu baalli isaa dagaage. Kanaafuu egaa wanti nuti nurraa eegamu hojjechuun barbaachisaa akka inni ta'e. Otoo hojjennuu eebba Waaqayyoo fudhachuun nurraa barbaachisaa akka inni ta'e. Ergaan keenya isa kana jechuudha. Dhibaa'ummaan yakka guddaa akka inni ta'e. Dhibaa'ummaan Waaqayyoo birattuu abaarsa akka inni ta'e. Paawulos yeroo dubbatu namni hin hojjenne hin nyaatiin jedha. Hin hojjennu taanaan nyaachuu nurraan barbaachisu jechuudha. Biyyi lafaas ni beeka kana. Qajeelcha ni beeku namni hin hojjenne nyaachuu akka inni hin qabne. Namni hojjechuu immoo hojii dafqasaa akka inni nyaachuu akka inni qabu. Nutti dubbata sagaleen Waaqayyoos. Biyyi lafaas akkasuma jedhu. Biyyi lafaallee irratti walii galee jira. Biyyi lafaa irratti amanee jira. Anaaf isinoo warri sagalee Waaqayyoo qabnu ergaa Waaqayyoo qabnu kun hundumtinuu hojjennee argachuun akka inni nu barbaachisu dhimaa'ummaan akka inni nu barbaachifne kanniisa irraa fakkeenya fudhachuu akka nuti qabnu wangeelumti mataan isaa nutti dubbata jechuudha. Kanniisni ilbiisa xixiqqoo baay'ee tuffatamtu goondaan gosa ilbiisaa keessaa xixiqqaa baay'ee tuffatamaa akka inni ta'e ni beekama. Dhalli namaa immoo hanga ilbiisa kanaa akkamitti hanqateedha. Hanga ilbiisa kanaa beekuudha qaba. Ilbiisa kanaatii olitti ta'uudha qaba. Dursuudha qaba. Dhala namaa Waaqayyo kan uume keessaatii wanta uumame foon qabeessa keessaatii eebbifamaan itti yaadee karoorsee waa hojjechuu kan danda'u. Biyya lafaa kana yookiis immoo lafa kanallee jannata kanallee bareechuu miidhagsuu kan danda'u dhala namaa ta'uu isaati kan sagaleen Waaqayyo dubbate. Maal jedha macaafa uumamaa keessatti? Waaqayyo Addaamiif Hewwaaniin uumee jannata keessa kan inni kaa'ee fi haa tolchaniif, haa bareechaniif, haa miidhagsaniif, haa eeganiifidha. Waa baay'eetu jira kun dirqamni isaa. Tolchuun nu harka jira. Bareechuun yookiis miidhagsuun nu harka jira. Eeguunis nu harka jira. Garuu har'a lafa kanarra yoo ilaallu lafa kana dhalli namaa maal gochaa jira? Walii masaatti meeshaa gurguddaa gadhiisee wal fixuu bira darbee uumama kana balleessaa akka inni jiru, bosona ciree balleessaa akka inni jiru, qabeenya uumamaa lafarraatii dhabamsiisaa akka inni jiru, eegaa jedhee sara Waaqayyo nutti kenne kana deebisnee balleessaa akka jiru. Mee akka amantootaatti meeqan keenya naannoo keenya kan kunuunsaa jirru, naannoo keenya kan eegaa jirru, naannoo keenya bareechaa kan jirru, biqiltuu bareedduu dhaabnee naannoo sana miidhagsinee lafa miidhagaa naannoo miidhagaa keessa jiraachuuf meeqan keenyatu hojjetee jira. Meeqan keenyatu bareechees jira. Dhuguma kana gooneerra yoo taaneetiif nuti isa Waaqayyo dubbate sana hojiirra oolchineetu jirraa jechuudha. Oolchuudha qabna. Bareechuudha qabna. Hojjechuudha qabna. Kanaafuu yaa firoottan koo har'a ergaan koo ganamaa ani siniif dabarsu kun sagalee Waaqayyoo faana wal qabatee dhalli namaa kamiyyuu hojjechuu hojiif of qopheessuu akka inni qabu hojiif of qopheessee halkanii guyyaa hojjetee dhama'ee waan hojjetetti gammadu akka inni qabu yoo hojjette Waaqayyo akka inni si eebbisu yoo hojjechuudhaaf baatte yookiis karaa qaxxaamuraa argachuudhaaf yoo yaalle kunillee
akka sagalee waaqayyootti gaarii akka hin taaneetii fi waan gaarii kan nurraa eegamu kun immoo harki dhibaa'ummaan akka inni hiyyummaatti nama geessu harki hojjetu garuu gammadee dhala isaa faana gammadee jireenya isaatti gammadee waan uffatutti gammadee waan nyaatutti gammadee waan dhugutti gammadee akka inni jiraatu sagaleen nutti dubbata waan ta'eef kanaatiif ergaan koo viidiyoo kanaatiif ani isinii dabarsu asuma irratti nu ga'a. Kanaaf gara fuulduraatti yaada yoo qabaattan qeeqas yoo qabaattan yaada keessan koomentii jalatti yoo naa barreessitan anaaf ijaarsa gara fuulduraatti cimina kootii waan ta'eef isiniin cimnaa isiniin jabaannaa. Kanaaf warruma viidiyoo kanatti kan dhuftanis immoo viidiyoo kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii yuutuubii Damma Daamoo akka taatan ergaa Damma Daamoo gara fuulduraatti isinii dabarsinaa. Kan kana fakkaatuun guyyaa biraa hanga wal arginutti nagaan naaf taa'aa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u, eebbifamaa. Bakka jirtanittis kadhannaa keenya saniitiinis nu yaadadhaan isiniin jedha. Galatoomaa asuma irratti dhaaba.